deemiti daa'ima kana ofirraa baasiiti dalaguu qabda dirqamadha. Ishiin garuu isaaf akkuma isiniin jedhe harsaa guddaa kaffalteetti jaalala keessatti jechuudha. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Assalamu alaikum, ashama arkafuni kabajamtoota furdottoota waan koo shoo jirraa jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya isin qaqqabu hordoftoota kiyya biyya alaas biyya keessas warreen jirtan hundi keessanuu jechaadha. Ani nagaa jira alhamdulillah. Waan koo maal nuuf qabattee dhuftee jechuun himaltanii viidiyoon guyyaa 3 dura maree isiniif gadhiise irratti xiqqoo isin jeeqillee ofillee jeeqe dhugaa dubbattuudhaaf miira keessa galee waan qaaqessu waan jedhes hin beeku. Maaliifiyyuu baay'ee wanti gochaan sun namatti dhagahama. Kanaafiyyuu waan viidiyoo sanaallee irra deebi'ee dubbatuuf barbaadee miti. TikTok irratti illee waa gadhiisee ture yaani YouTube irrattis akkasuma jechuudha. Yaanni namoota tokko baay'ee na ajaa'ibeetu jechuudha. Asumaanis isaanillee ergaa akka ta'uuf jechaadha. Komantiin tokko maal jedha yaaniin abbaan ilmoo saayoo akka fedhe godhe maaltu sinaqee namoonni naan jedhanii jiru. Daa'ima sanaaf jechuudha. Garuu daa'imni sun furmaata argachuu qabdi. Akkamiin harki abbaadhaa miti akkamiin harki isaa kun daa'ima kana dhaha jedhee dubbadhe malee abbaa manaa fi haadha manaa bira taa'ee walitti isaan fidee yookiin obboleettii kee yookiin obboleessa kiyya miti. Garuu immoo obboleeyyan rabbiiti namuu jechuudha. Namni dhugaa dubbate namni keenya yeroo tokko dhugaa furatu kijiba furata jechuudha. Namoonni keenya hedduun dhugaa itti murra kijiba isa kijibdee yoo isaaf ergaa dabarsiteetti tola jechuudha. Kanaafiyyuu waan kanaan wal qabatee anamma gaaffii jabduun isiniif qaba hordoftoota kiyyaaf jechuudha. Fakkeenyaaf haati daa'ima sanaa biyya hambaa deemtee jirti jechuudha. Bifuma kanaan wal qabatee anillee naannoo kiyyatti immoo yookiin hiriitti kiyyallee namni hin beekullee jechuudha. Namni dhihootti beeku namni hollaa kiyyaa hiriyoonni kiyya na wajjin guddatanii seenaa isaanii dhugaa jechuudha. Osoon isiniif hime baay'ee isin gaddisiisaa baay'ee illee isinitti dhagahamaa jechuudha. Dubartoonni keessattuu miidhaan shamarran keenya irra gahu jechuudha. Kanaafiyyuu akkuma isiniin jedhe hordoftootaaf kabajamtoota kiyya gaaffii guddoon isiniif qaba jechuudha. Fakkeenyaaf shamarran hiriyaa qabdi, abbaa manaa ni qabdi. Abbaan manaa keessan sun yookiin immoo hiriyaan keessan sun osoo waliin jiraattanii garaatti isin hafa jechuudha. Shamarran garaatti eega isin hafee booda durumaan durseeyyuu maatiin keessan fakkeenyaaf yeroo tokko namni mudannoo kana qabu ni jira ta'a. Dhibbaan dhibbatte jechuudha. Namni mudannoo yoo hin dhabu mudannoo nama fakkeenyaaf maatiin keessan kan isin hin jaalatin isin jala galtanii isin isaaf haarsaa kaffaltanii inni kan isin gate hin jiru. Deebii kana naaf deebisaa dhugaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyya komantii jalatti naa barreessa. Ishiin jaallattee isa filattee maatii ishiirraa fira ishiirraa waa hundarraa isa filattee isa wajjin baatee ogguu ishii nama fakkeenyaa garaatti ishii hafee egaa maatii ishiis dhiiftee firoottan ishiis itti himan dhiiftee hiriyoottan ishii sanas jibbitee isaaf jecha kun jaalalaaf jecha haarsaa kaffalu jechaadha. Kana hunda dhiiftee ishiin isa faana baatee kun seenaa dhugaan isinitti himaa jira dhugaa rabbii jechuudha. Seenaa dhugaati kun ishiin isa wajjin baate filattee isa faana baate bakka jechuudha. Obboleettiin kiyya kuni yookiin hiriittiin kiyya seenaa dhugaati kun. Akka carraa ta'ee mucayyoo sana garaatti hafee ilmoon jechuudha. Mucatti garaatti hafee garaatti ogguu hafu ilmoo kana ofirraa baasisi yookiin immoo narraa deemii jedhan. Mucaan ishiin jaalattee jaalalaaf jettee aarsaa kaffaltee fi maatii ishii dhabdee hiriyoottan ishii dhabdee waa maraa dhabdee barnoota ishiis dhabdee dalagaa isaa jennu dalagaa dhabdee isa jala deemte kun daa'imanaaf garaa qabatte kana ofirraa baasisi. Ofirraa baasiftee immoo maal gochuu qabdaa deemtee
dalagdee biyya ambaa kana dalagdee jiruun keenya jijjiiramuu qaba. Osoo isiniin jedhee hiriyaan keessan jechuudha. So hiriyaan keessan kun deemiti dubartootaa fi kun gaaffii kun irra guddaan dhiironni illee akkas gochuu hin qabanii barnoota guddaa qaba jedhee yaadan akka kiyyaatti jechuudha. Deemiti daa'ima kana ofirraa baasiiti dalaguu qabda dirqamadhaan. Isheen garuu isaaf akkuma isiniin jedhe harsaa guddaa kaffalteetti jaalala keessatti jechuudha. Mudannoon dubartii keessa deddeebi'ee dubartii kana baay'ee jeequ waan akkasiiti yeroo baay'ee jechuudha. Hiriyaan keessan yookiin abbaan manaa keessan jaallattan waan akkasii osoo isin irratti raawwate isin osoo taatanii akkam gootu. Amma ani akkuma isiniin jedhe egaa hiriittiin kiyya filannoo akkasii mudannoo akkasii ishee mudatee ture jechuudha. Yaani filannoo sadi kenneef namtichisee jechuudha. Abbaan manaa kun yookiin hiriyaan kun yookiin ana filatu yookiin warra kee filatu yookiin immoo daa'ima garaa kee jiru kana baaftee deemtee dalagdee nu jijjiiru jedhe filannoo sadi kana kenneef jechuudha. Osoo isin taatanii kan filattu osoo isin taatanii kan faana deemtu isiniin jedhan akka dhuunfaa kiyyaatti. Angaroo akka mataa kiyyaatti osoo nama kamiifuu danda'ame waan maatiin ofii jedhu kana yeroo tokko maatii waan namaan jedhu waanuma dhugaadha. Waanuma akka nuti yaani akka nuti miidhamneef gorsaafis nuun jechuu danda'u. Yeroo baay'ee oguu dargaggummaa keessa yeroo namu gurri kun hin dhaga'u asiin yoo dhagaye asiin gadi naqa. Kundu kan nu dabarsini. Garuu irra guddaan osoo nu danda'ame maatii keenya dhageenye irra caalaadha. Yeroo tokkos immoo maatiin yaani jaalala osoo hin taane qabeenya maal qaba mucayyoo kiyya akkasitti gurgura jedhullee ni jiru. Garuu namtichi isin fedhu yookiin hiriyummaadhaafis taate yookiin dhirsummaafuu namni isin fedhu kun amala gaarii tasgabbii gaarii kabaja namaaf yoo qabaate anaaf gahaadha akka mataa kiyyaatti jechuudha. Namummoo ittiin mataasaa qaba. Filannoo mataasaa qaba namni yaani bifarrattis haa ta'u qabeenya irrattis waan hundarrattu yeroon keessa jirru kun nama fakkeenyaaf kan qabeenyatti amanuudha. Namni ammaa kun qabeenyatti nama amanuudha nuti jechuudha yeroo amma keessa jirru. Garuu an akka kiyyaaf nama amala qabaatee raahaa isinii kennee haadha manaa kiyya yookiin hiriitti kiyyadhee kennaa isiniif bitee waan hunda isiniif godhu irra na gammachiisan akka mataa kiyyaatti. Garuu immoo mee isin filannoo kana isiniif kennee hordoftootaaf kabajamtoota kiyya aniga akka yaada kiyyaatti waan warri kiyyanaan jedhan dhagahaa isaaf jedheellee immoo uumamtee jirtu kana namticha dhaba jedheellee immoo kiyyas garaa hin baasu. Aarsaa jaalalaaf agan danda'u niin kaffalaa garuu kun immoo rabbiinis wal dhabuudha immoo kana baasisuuni. Waa meeqa dhabuu ta'anii waatis dhabee immoo ilmoo kiyyas hin dhaboosu akka kiyyaati. Kanaafiyyuu mucaan sun filannoo kana kenneef dhugaa seenaa dhugaati ani isiniif hima seenaa dhugaa kana yoo dandeessan viidiyoo kiyyaa gadhumaatti illee naa caqasa. Hordoftoota kiyyaa seenaa dhugaa waan ta'eef iyyuu barumsa irraa arganne irraa warreen jettan koomantiin naaf barreessaa. Kutaa lammataa isiniif qabadhee dhufa jedheen abdadhaa. Hundaafiyyuu yaada keessan koomantiin naaf kaa'aa. Irraa baranneerra nutti toleera waan gaariidha warreen naan jettanii isiniin jedha. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa turtii gaarii akka viidiyoo biroon walitti deebinutti nagaan jiraadha.